Asoosama gabaabaa kutaa xumuraa. Addunyaa kanatti waan nagaadhaamuuf jedhu fakkaateera. Ogeessonni fayyaa waan godhan wallaalanii naasuun dhaabbatu. Ituma ka'ee waa ta'e nama gargaarsa hin qabne reeffi isaa iyyuu bakka dhaqu hin beekamne ta'uun isaa ammoo daran gaddisiisa. Raajiin irriiba keessaa akka dammaquu ta'e hunduu gammachuun guutaman hojiin uumaa ajab. Arra aduun ganamaan baatee kun ifa milkii waan iftu fakkaatti. Biftuunis raajii akka najjoo hoteela yeroo isaan jiru nama irraa dhageesse. Ganama bariin imaluuf daandii cinaa dhaabbattee konkolaataa gara najjoo deemu eeggachaa jirti. Jaalalli ijoollummaa kan keessaa finiine raajii fi biftuu garaagarummaa jireenyaa erga wal dhabanii waggoonni 3 darbaniiru. Hogganaan onnee biftuu raajii ta'uun immoo ajab nama jechisiisa. Addunyaa kana irraa silaa wanti akka garaa ofii namaa ta'u dhababuun isaa ammoo jireenya nama jibbisiisa. Biftuunis erga raajii dhabdee kaasee jireenya ishee waan hiikaa hin qabne itti fakkaateera. Har'a mucaan koo bariin baate eessa buute? Lafa akkasiin deema jettee natti hin himne maali eessa deemte? Biftuu koo yee biftuu afachume nan bilbilaafi jedhanii kan watwaatan haadha biftuuti. Bilbilli ishee waamus kan jalaa kaasu dhabamuun isaa ammoo daran shakkisiiseera. Yaa abbaa biftuu ka'i biftuun manaa baatee maal rafta? Mucaan koo hin jirtu. Ati immoo eessa deemti? Yoona gara waldaa deemte ta'a arra kadhannaatu jira jedhee dubbiin haadha biftuu qabbaneesse. Ejersaan galiinsa isaa adda Ijjigaayyoo fi firri isaa eegaa turan osoo hin galin afuun isaa gadda irraa hin fayyine ta'e. Mucaan eebbifamee digirii fuudhee osoo galaa jiruu achi buuteen isaa dhabame. Iyyaafataniis argineerra kan jedhutu dhabame. Guyyaa gammachuu gaddatti jijjiirame. Mana kolfaa gaddaan haguugame adda Ijjigaayyoo qabaan dadhabe. Kichuu koo, dhala koo, tokkicha koo, gaaddisa koo, eessa jirta ejersoo koo? Maali hin dubbattuu dhiiga koo? Kophaatti nagattee, qullaatti na hambistee, maal naaf dhaamtee? Ana haadha keef maal dhaamte? Gammachuu kee osoo hin argin gaddallee si madheem ejersoo koo wayyoo wayyoo. Dubbadhu kaa daawwitii koo jechuun imimmaan fuula isaanii irraa gadi lolaasu. Amma iyyuu biftuun konkolaataa hin arganne. Isheenis waan obsa fixatte fakkaata. Osuma dhaabbattuu konkolaataan tokko fiigaa dhufe. Isheenis harka itti qabuun kadhattee gargaaraan konkolaataas eessa? Najjodha? Eeyyee najjodha kottu gali kaa jedhee seensise. Isheenis konkolaataa keessa seenuudhaan deemsa eegalan. Teephiin banamee sirbaa deema. Amma kan sirbaa jiru Shukurii Jamaalidha. Sirba isaa isa godaannisa seenaa jedhu konkolaataa keessaa sirbuu eegale. Biftuunis yaadan faana qaarite. Hunduu gurra ergisee fi dhaggeeffachuu eegale. Isaan booda garuu hunduu waan ta'e beekuun konkolaataan imala sirrii irra turte amma daandii irraa kaatera. Erga ofirra galagalee booda motorri isaa dhaame. Hunduu dhiigan manca'e. Biftuunis dhiigan mancaatetti. Ishee ta'uu kan barameyyuu waraqaa eenyummaa korojoo ishee keessaa argameeni.
Abdiisan erga biqiltuun boqottee jireenya isaa gadi malee ola deemee hin beeku. Burtukaanni osoo magaalaa Naqamtee keessa naannoftuu guyyaa tokko hora sargaa qarqaratti reeffi ishee argame. Hireen raajii du'a waliin wadhaansoo wal qabu erga eegalee ji'oonni darbaniiru. Arras sanuma ta'ee jira. Qarshii ittiin yaalamu dhabuun isaa irraa kan ka'e hospitaalichi yaalii barbaachisu akka hin gooneef murteesse. Mucaan isaan eegan dadhaban karaa barbaadanii dhabanii jiru. Bilbilli ishee hin dalagu. Ganama subii ba'uun ishee malee lafa dhaqxu waan hubatte hin qabdu. Haadhi biiftuu obsa dhabdee asiif achi fiigaa jirti. Waan qabdee gadhiistu wallaaltetti. Obbo Wajaanis keessa isaanitti dhiphachuu hin oolle. Oduun naannoo oraa soorgaatti dhagahamu oduu gaarii miti. Ijoollee loon tiksantu arge. Mukti inni irratti of rarraase baddeessa jedhama. Ajaan foolii isaa naannoo sana nama hin dhaabu. Cubee dhumee lafee qofatu rarra'a. Uffanni isaa ammoo buna irratti diramee jira. Uffaticha keessa ammoo barreeffama akkas jedhutu jira. Ani Ejersaa Kumsaan jedhama. Bakka dhaloota koo himuu hin barbaachisu. Barbaachisaa miti. Ani sammuu koo jalaa miliquuf tarkaanfii kana ofirratti fudhadhe. Kanaaf itti gaafatamaan koo anuma mataa kooti. Abbaan yakkaa anuma. Kan yakka isaaf tarkaanfii ofirratti fudhates anuma. Waa'ee koo keessa hin galinaa. Ani deemera. Kanaaf saba hin dararina. Namni na ilaaltan immoo miira keessan to'achuu yaala. Kana ta'uu yoo baate galmee yakka sammuun keessan isinirraa banuu jalaa miliquu hin dandeessan. Ani kanan yakke obboleettii kooti. Kanin of adabes sanumaaf yakkamtuu yakkamaa adabe waan ta'eef yakkamaa ofumaa beekee irraa hin barbaadinaa xumuriira. Ejersaa Kumsaa deemsa hin deebine deemira. Arra balaa konkolaataa mudateen hospitaali Najjoo bakki dhaabbatan hin jiru. Raajiin xinnoo akka fooyya'u ta'eera. Deemee namoota balaa konkolaataa miidhaman ilaalutti ka'e. Inni kan luki lamaan ittiin jiru. Kaan immoo sammuun dhoo'ee ijji burqee kanumti fayyaa fakkaatu hin jiru. Hamma doktoroonni nafaan gara kutaa atattamaa seensisuun yaalutti ka'an. Hospitaalli Najjoo hiyya namootaan weerarame. Mana yaalaa osoo hin taane mana gaddaa ta'eera. Kan dhufan keessaa namni yaala jalatti hafe jiru biiftuu qofa. Hunduu ni dhuman. Biiftuun kutaa oksijiinii keessa jirti. Kanumti ishee iyyuu daran doktoroota yaaddessaa jira. Raajiin amma gara manaatti galuuf osoo deemsa jiruu ijji isaa gara sana irra bu'e. Hunduu huursa haasa'u. Innis wanti haasa'amu kun gaaffii itti ta'e hubachuuf gara sanatti malee. Biiftuu Bojaa jedhamti. Ishee qofa keessa jira lubbuun jirti. Maali maatii hin qabdu? Maaliif barbaadanii? Maaliin bilbilleef? Ati immoo biyyi ishee goriidha. Maqaan isheeyyuu kan barame waraqaa eenyummaa ishee irratti. Bilbila ammoo eessaa fuudhu jedhanii narsoonni odeessu. Raajiin irraa fagaatee waan tureef haasa'amaa ture hin dhageenye. Akkuma achi ga'een doktorri eebban balbala saaqatee gadi ba'e. Narsoonni addaan faca'anii raajii keessi isaa naasuun weeraramuutti ka'e. Ijji isaas waan sirbu fakkaata. Harki isaa hollannaa isaa
daran dabalee jira. Gidduutti doktorri Gaarumaan ishee kana illee lubbuu oolfanneerra waaqa haa galatu jedhan. Adde Saartuun immoo biiftuun fayyitee doktorri Gaarumaanis eeyyan kaa koottaa ol seenaa ilaala jedheen. Balballi saaqamnaan raajinis adde Saartuu faana ol seene. Lameenuu wal baruuf sekoondii hin fudhanne. Lameenuu wal hammatanii imimmaaniif dubbachuu hin dandeenye. Namoonni achi keessaa faana isaanii bu'anii boo'uu eegalan. Biiftuu fi raajiin aarsaa jaalalaa hedduu erga dabarsanii booda wal argatan. Aarsaan jaalalaa asuma irratti xumurame. Asoosama biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Warreen kutaa jalqabaa irraa eegaltanii haga hammaatti na dhaggeeffachaa turtan onnee koo irraa isin galateeffadha. Naaf jiraadhaa, isinan jaaladhaa, isinan kabaja. Egaa asoosamni keenya xumuramee jira. Warreen kutaa jalqabaa irraa hin dhaggeeffatin kutaa jalqabaa irraa tokko jettanii dhaggeeffattanii asoosamni kun maal akka ta'ee fi seenaa akkamii akka darbe barumsa akkamii akka qabu har'a baruu dandeessu. Egaa asoosamni aarsaa jaalalaa jedhu har'a xumuramee jira. Warreen hagayyoon waliin turtan hedduu galatooma ulfaadhaa. Warreen irraa barumsa argattanis hedduun keessan ni jirtu. Abdiin